Wallaggaa aanaa Laaloo Assaabii keessatti waraanni maafiyaa PP daa'ima ji'a 9 ajjeesuun dhaga'ame. Gabaasa qindaa'eef Jalkennaa Sabaa. Godina lixa Wallaggaa aanaa Laaloo Assaabii ganda Keellaa Birbir jedhamu keessatti gaafa amajjii 14 2026 galgala toora sa'aatii 2tti waraanni maafiyaa PP daa'ima wallaaltu erga dhalatee ji'a 9 maqaan isaa Yaakim Bashuuraa Baqqalee jedhamu rasaasaan rukutanii haala suukanneessaa fi nama sururuun ajjeesuu jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Kana malees shamarree maqaan ishee Sandaaboo jedhamtu kan yeroo sana daa'ima ajjeefame baattee turte rasaasa itti roobsuun quba harkaa lamaa fi kalee isheerra rukutuun yeroo ammaa kana gara hospitaala Adventistii magaalaa Gimbiitti geeffamtee haala ulfaataa lubbuu isheef yaaddessu keessa jiraachuu dabaluun ibsaniiru. Akka jiraattonni bakkichaa nuuf ibsanitti abbaan daa'ima ajjeefame kun mana dhugaatii akka qabuu fi waraanni biltsiginnaa naamusaa fi sanansaa akka waraanummaa hin qabne kunis dhugaatii alkoolii daangaa hin qabne dhuguun erga machaanii booda shamarree daa'ima sana baattee turte sana fedhii foonii isaaniitiif dirqisiisuuf yaalanii isheen waan diddeef jecha gochaa suukanneessaa kana irratti raawwatan jechuun eeraniiru. Waraanni weerartuu biltsiginnaa uummata Oromoo ajjeesuu saamuu fi gudeeduu bira darbee kabaja dhala namummaa isaa irraa mulquun waan seenaa keessatti dorgomaa hin qabne irratti raawwachaa akka jiran beekuun tokkummaan falmachuun dirqama filannoo hin qabne jechuun addeessaniiru. Godina Walloo aanaa Baateetti hidhattoota Koloneel Abiyyi Ahmediin dargaggoo guyyaan cidhaa isaa dhiyaatee hidhaatti darbachuun reebaa jiraachuun ifoome. Caalsa Baafa Waggaarii waan qindeeffate qaba. Kaaba Oromiyaa godina Walloo aanaa Baateetti lukkeeleen murna nama nyaataa PP maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromoo fi eegumsa naannoo jedhu da'oo godhachuun baay'inaan baadiyyaa onichaa cufa keessa qubsiifamanii jiran gaafa amajjii 14 2026 ganda qurquraa irraa dargaggoo fuudhaaf ka'ee guyyaan cidha isaa ga'ee badii malee mana hidhaatti darbachuu jiraattonni onichaa Oromiyaa Naashinaal Miidiyaaf gabaasaniiru. Dargaggoon guyyaa cidha isaa dhiyaateen ganda qurquraa irraa badii tokko malee gara jabeeyyii biltsiginnaan reebamaa hidhaatti darbatame kunis Sayyoo Alii kan jedhamu oggaa ta'u innis bultii ijaarrachuuf guyyaan cidha isaa torbee tokkorraa hir'ate guyyoonni muraasni hafee wayitanni fuudhaaf qophaa'aa jirutti shiftoonni murna abbaa irree kun ammoo yakka inni dalagee osoo ittiin himin callisanii mana isaaniitti marsuun dargaggoo kana reebaa ukkaamsanii magaalaa Baateetti hidhu maddeen onichaa dubbisne ifoomsaniiru. Akka jiraattonni gandichaa jedhanitti dargaggoon kun nama nagaa hojii qonnaa maatii isaa gargaaruun jiraatu kan siyaasa qaama kamiyyuu keessaa qooda hin qabne hawaasa isaa biratti ammoo kabajaa fi jaallatamummaa guddaa kan qabu ta'uu himuun gareen of ta'anii jiraachuu ilmaan Oromoo arguu hin barbaanne loltoonni sirnichaa badii seeraa tokko malee dargaggoo kana hidhuun isaanii gammachuu dargaggoo kanaa fi maatii isaa gara gaddaatti jijjiiruuf kan raawwatamedha jechuun dubbataniiru. Godina Matakkal aanaa Bulanitti waraanni faashistii PP manneen uummataa gubuu fi namoota nagaa achi buutee dhabamsiisaa jiraachuun dhaga'ame. Guutuu gabaasa kanaaf Jalwabii Biyyaa. Godina Matakkal aanaa Bulan ganda Koongoo bakka addaa Sayyidoo jedhamutti gaafa amajjii 14 2026 murni ilmaan Oromoo ajjeesuu, hidhuu, saamuu fi buqqisuu adeeffatee jiru biltsiginnaan qabeenya uummataa gubuun barbadeessanii miidhaa ulfaataa jiraattota irraan ga'uu jiraattonni gandichaa arraata biyyoolessa Oromiyaaf ibsaniiru. Akka jiraattonni himanitti waraanni faashistii PP irra deddeebiin yakkoota garaagaraa raawwachaa turuu kan himan ammas bifa addateen itti bobba'uun manneen 10 ol qabeenya guutuu waliin gubanii jechuun himatu. Bifuma kanaanis namoonni manneen jalaa gubate keessaa maqaa kan arganne obbo Argataa Abbabee Oggaa ta'u isas mana isaa gubuun cinatti harka isaa duubatti hidhuun achi buutee dhabamsiisuun ibsameera. Kana malees godina Matakkal aanaalee cufa keessatti waraanni faashistii PP uummata nagaatti irra deddeebiin bobbaafamuun yakkoota garaagaraa raawwachaa jiraachuu gabaasaa turuun keenya kan yaadatamu yoo ta'u ammas bifa addateen ajjechaa jumlaan raawwachuun manneen uummataa qabeenya guutuu waliin gubanii barbadeessuunis jabaatee jiraachuu dubbatu. Godina Orroo Guduu Wallaggaa aanaa Jimmaa Araareetti waraanni faashistii PP maatii qabsaa'otaa dararuu ammeessanii jiraachuun himame. Jaalee Raangameessaa
dabalata qabdi. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jimmaa Raaree ganda ifa biyyaa keessatti waraanni Bilxiginnaa maatii qabsaa'otaa fi sabboontota ilmaan Oromoo irratti xiyyeeffachuun amajji 14/2026 maqaa ilmaa keessantu bosona jira jedhuun maatii qabsaa'otaa hidhanii hiraarsaa jiraachuu jiraattonni himan. Akka jiraattonni himanitti waraanni PP namoota maqaan isaanii Obbo Mokonnon Kabbadaa, Aadde Caaltuu Kabbadaa, Aadde Siifawwaa Gaarii fi Lammii Waaq jiraa kanneen jedhaman badii tokko malee maqaa ilmaan keessantu humna ittisaa waraana bilisummaa Oromooti jedhuun hidhanii hiraarsaa jiraachuu jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Murni Bilxiginnaa golee Oromiyaa cufa keessatti maatii qabsaa'otaa fi sabboontota ilmaan Oromoo irratti xiyyeeffachuu yakkee ajjechaa fi sarbamiinsa mirgoota namoomaa irratti raawwachuun roorroo fi gidiraa daangaa hin qabneef saaxiluun jibbiinsa sabboonummaa Oromootiif qabu ifatti mul'isaa jira. Dooniin xiyyaara fe'umsaa USS Liinkanii fi dooniiwwan waraanaa gara baha giddu galeessaatti yaa'aa jiraachuun gabaafame. Dabalatasaaf Jaalii Yaadannoo Oromiyaa. Xiyyaarri USS Abrahaam Liinkanii fi dooniiwwan waraanaa eegduu ishee muraasni galaana Chaayinaa kibbaa irraa gara baha giddu galeessaatti qajeelaa akka turan gaazexaan New York Times kamisa dheengaddaa kan gabaase yoo ta'u, kunis yeroo waldhabdeen Ameerikaan Iraan waliin qabdu cimaa dhufetti. Qondaaltota lama maqaan isaanii akka hin dhaamne barbaadan wabeeffachuun maxxansichi akka gabaasetti dooniin geejjibaa fi eegdonni isaa gara torban tokko booda naannicha ga'uu akka danda'an ibseera. Itti dabaluudhaanis qondaaltota kana wabeeffachuun akka jedhetti xiyyaaronni waraanaa hedduun xiyyaarota waraanaa, xiyyaarota haleellaa fi xiyyaarota boba'aa itti guutan walitti makaman of keessatti hammachuu hin oolle yeroo dhiyootti gara naannichaatti yaa'uu jalqabuu jedhamee eegama. Gama biraatiin ammoo peentaagoon meeshaaleen ittisa qilleensaa misaayila interceptor dabalatee buufataalee baha giddu galeessaa fi galoo galaanaa keessattuu buufata xiyyaaraa Al-Udeid Kaataar keessatti eegumsa gochuufis gara naannichaa ergaa jiraachuu gabaasni kun dabalee ibseera. Qondaaltonni Ameerikaa lamaan meeshaan waraanaa dabaluun kun aangawoonni Iraan mormitoota irratti jeequmsa dabalataa akka hin geessisne duubatti deebisuu fi haleellaa kamiyyuu Iraan irratti raawwachuuf karoorfachuu keessatti Obbo Tiraamp filannoo dabalataa kennuuf kan akeekedha jedha New York Times. Iraan keessatti torbanootaaf mormiin farra mootummaa gurguddaan itti geggeeffamaa ture. Hooggansi Iraan mormii kanarratti tarkaanfii fudhachaa kan jiru yoo ta'u, torbee tokko oliif intarneetii cufuu gareewwan mirga namoomaa beeksisaniiru. Taateewwan kanneeniin namootni kumaatamaan lakkaa'aman kan du'an yoo ta'u, lakkoofsi namootaa sirriin ammallee hin beekamne. Tiraamp irra deddeebiin mormitoota irratti tarkaanfiin lubbuu namaa galaafatu yoo itti fufe tarkaanfii waraanaa fudhachuu akka danda'u doorsisaniiru. Matakkal aanaa bulan keessatti lukkeeleen Bilxiginnaa manneen jiraattotaa gubuun barbadeessaa jiraachuun dhaga'ame. Jaalii Yaadannoo Oromiyaa waan qindeeffate qaba. Godina Matakkal aanaa bulan bulchiinsa magaalaa Gaaleessaa bakka addaa Saayidoo jedhamee waamamu keessatti gara jabeeyyiin waraana impaayiratti gaafa amajjii 14/2026 manneen ilmaan Oromoo kan saboota kaanii irraa adda baasuun qabeenya guutuu waliin ibiddatti shiduun barbadeessaa turuu jiraataan magaalichaa dubbisne tokko raata biyyoolessa Oromiyaatti himeera. Haaluma kanaanis namoota manni isaanii jalaa gubate keessaa kan ammaaf maqaan nu ga'e Obbo Xilawuun Qalamuu, Obbo Balaay Abbabaa fi obboleessa isaa Obbo Fiqaaduu Abbabaa yommuu ta'an, kanneen ammaaf maqaan isaanii adda hin baane hedduunis jiraachuun barameera. Akka jiraataan kun himanitti sababni gubachuu manneen ilmaan Oromoo kanaas waraana bilisummaa Oromoo soortu kan jedhu akka ta'e himuun yeroo ammaa kanas namoonni qe'ee fi qabeenyi isaanii hidhattoota maafiyaa Bilxiginnaatiin jalaa barbadaa'e kunneen waan itti galan dhabanii gara magaalaatti baqachaa jiraachuu dubbatu. Kana malees waraanni PP kunneen guyyuma sana aanichuma bulchiinsa magaalaa Gaaleessaa bakka addaa Saayidoo jedhamu kana keessaa hawaasa nagaa kan ta'e nama maqaan isaa Argataa Abbabaa jedhamu ammoo sababa hariiroo waraana bilisummaa Oromoo qabda jedhuun badii tokko malee rasaasaan rukutuun haala nama suukanneessuun ajjeesanii gatuu jiraattonni irraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Akka jiraattonni bakkichaa himanitti obbo Argataan nama hojii qonnaa irratti bobba'ee jiruu fi jireenya isaa geggeeffatuu fi tuttuqaa siyaasaa kamiyyuu kan hin qabne ta'uu himuun weellisitoonni waraana impaayiratti naannicha keessa socho'an sababoota sobaa garaagaraa namoota nagaatti maxxansuun yakka tokko malee ajjeesuu, hidhuu, saamuu fi akkasumas qe'ee fi qabeenya isaanii ibiddaan barbadeessuun godaansisaa jiraachuus himaniiru. Godina Bahaa Shaggar aanaa Boosat magaalaa Bofaa keessatti hidhattoonni Bilxiginnaa nama tokko irraa qarshii 300 saamuun gandoota birootti ammoo namoota nagaa jumulaan hidhuu jabeessanii itti fufan. Jaalfalmataa Lammii dabalata qaba.
Godina Bahaa Shaggar Aanaa Boosat magaalaa Bofaa keessatti gaafa amajjii 15/2026 hidhattoonni bilxiginnaa nama tokko qarshii 300,000 humnaan yoo saaman gandoota birootti immoo uummata nagaa jumlaan hidhuu fi dararuu jabeessanii itti fufanii jiraachuu jiraattonni irraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Ifuma kanaan murni badii bilxiginnaan hidhattoota naamusaa fi kabaja namaaf hin qabne bobbaasuun magaalaa Bofaa keessatti dukkaana obbo Tulluu Warquu Gammachuu abbaa ilmaan afurii halkanitti dhaquun isa dunkaana isaa keessaa ari'uun maallaqa inni liqii namootaa deebisuuf ol kaawwate qarshii 300,000 karaa fooddaa cabsanii seenuun saamanii mooraa isaaniitti akka deebi'an namoonni eerani. Maallaqni kunis qotee bultoota irraa midhaan kanneen akka boqqolloo, boloqqee, xaafii fi kanneen biroo kiiloon bituun gurguree booda qonnaan bultootaaf akka kaffalu waliif galuun maallaqicha qopheesseef guutummaatti jalaa saamanii dukkaana isaa sonsanii deemaniiru. Ifuma wal fakkaatuun magaalaa kanatti humni badii bilxiginnaan uummata Oromoo irratti ba'aa taasise qotee bulaa maqaan isaa obbo Daadhii Gorbuu Dhugoo jedhamu midhaan qabu gurguratee meeshaalee jireenya isaa murteessoo ta'an bitachuuf yoo deemu jala bu'uun qabanii qarshii 80,000 margaa fudhatanii booda ari'uu isaanii jiraattonni magaalichaa argan Oromiyaa Naashinaal Miidiyaaf addeessaniiru. Kana malees milishoonni sirnichaa seera Oromoo hin kabajne shamarree maqaan ishee Faanosee Wandimmuu jedhamtu kan dhugaatii gurguruun jireenya dhuunfaa ishee gaggeessitu dhugaatii fi maallaqa isheen hojjette guutummaatti harkaa saamaniiru. Oduu biraatiin immoo ganda Saaraa Faraddaa bakka addaa Osolee akkasumas ganda Golboo Bittimiitti iddoo addaa Nyaarguuraa fi Xaaxechaa jedhamurraa guyyaa har'aa ganama uummata nagaa hedduu hunda jumlaan mana hidhaa magaalaa Bofaatti guuraniiru. Godina Bahaa Wallaggaa Aanaa Galiilaa keessatti hidhaan hawaasa nagaa irratti maqaa garaagaraan raawwatamu jabaachuun barame. Jaalkennaa sabaa waan qindeeffate qaba. Godina Bahaa Wallaggaa Aanaa Galiilaa ganda Duwwaa tokko keessatti gaafa amajjii 13/2026 waraanni faashistii Biltsiginnaa maqaa ilma keetu bosona jira jedhuun haadha ilmaan 8 kan taate nama maqaan ishee Aadde Baqqaluu Abbabaa jedhamtu qabuun mana hidhaatti darbatanii hiraarsaa jiraachuu jiraattonni himan. Bifuma wal fakkaatuun gaafa amajjii 14/2026 aanichuma ganda Waarsuu bakka addaa Boolee jedhamu keessas abbaa ijoollee 8 kan ta'e nama maqaan isaa obbo Taganyee Gurmeessaa jedhamu akkuma amala isaanii maqaa ilma keetu miseensa waraana bilisummaa Oromooti jedhuun mana hidhaatti darbachuun dararaa jiraachuunis ibsameera. Murni Biltsiginnaa tarsiimoo uummata Oromoo balleessuuf maqaa dabaa fi shira siyaasaa qabu itti maxxansuun erga maqaa isaanii yakkee booda tarkaanfii yakka waraanaa fi gochaawwan farra namoomaa hedduu irratti raawwachaa jiraachuun ni beekama. Naannoo Beenishaangul Gumuz magaalaa Asoosaa fi aanaalee naannichaatti uummanni Oromoo miidhaa sabummaan irra ga'uun rakkoo keessa jiraachuu dubbatu. Jaalboree Addunyaa waan qindeeffate qaba. Naannoo Beenishaangul Gumuz magaalaa Asoosaa fi aanaalee naannichaa cufa keessatti miidhaan mootummaan naannichaa ilaalcha sabummaan uummata Oromoo irraan ga'aa jiru yaaddessaa ta'uu jiraattonni har'aatti biyyoolessa Oromiyaatti himan. Ilmaan Oromoo naannoo Beenishaangul Gumuz magaalaa Asoosaa fi aanaalee naannichaa keessa jiraatan haalli mootummaan naannichaa fi Biltsiginnaan Oromiyaa wal ta'uun ilaalcha sabummaa fi siyaasaan raawwachaa jiru akkuma bubbulaa jiru egeree jireenyaa keenyaafis yaaddessaadha jechuun komee qaban ibsachaa jiru. Naannichatti ilmaan Oromoo hidhamuu, saamamuu, dhoksaan ajjeefamuu fi dirree waraanaatti ergama akka jiran odeeffannoon jiraattota irraa argame kan ibsu cinatti kanneen sabaan Oromoo ta'an daandii gubbaa dhaabbatanii hojii barbaadachuu akka hin dandeenye dhorkamaa jiraachuu jiraattonni dubbatu. Akka jiraattonni jedhanitti qoodinsa jabaan raawwachuu fi ilmaan Oromoo bakka jireenyaa isaanii keessatti mirga isaanii dhabuun miidhamuurra kan ka'e yaaddoo fi dhiphina keessa akka jiran ibsuun bifa kanaan itti fufnaan egeree jireenya isaaniif yaadda'uu himatu. Akka naannichaatti ilmaan Oromoo baay'een sababa eenyummaa isaanii qofaaf shakkaman hidhamuu fi dararamaa jiraachuun boruufis rakkoo ammaataaf nu saaxila jechuunis yaaddoo qaban ibsachaa jiru. Lakkoobsa filannoo Ugaandaa irratti pirezidaantiin ammaan irra jiran Museeviiniin dursa cimaa fudhatan. Bal'inni gabaasa kanaa akka itti aanutti isiniif dhiyaata. Filannoo Ugaandaa irratti qondaaltonni lakkoofsa sagalee yeroo geggeessanitti pirezidaantii Yoweri Museeviiniin dursa ajajaa qabaachuu isaanii gabaafameera. Lakkoofsa gara walakkaa buufataalee filannoo irraa argame irratti hundaa'uun koomishiniin filannoo Ugaandaa
Jumaata kaleessaa akka gabaasetti bulchaan biyya giddugaleessa Afrikaa yeroo dheeraaf ture sagalee dhibbentaa 76.25 argateera. Gama biraatiin ammoo dorgomaan Museveni inni guddaan urjiin muuziqaa pop kan nama siyaasaa ta'e Bobi Wine dhibbentaa 19.85 qofa kan argate yoo ta'u akka dhaabni isaanii jedhutti gabaasaan jeequmsaa mul'achuu waan jalqabeef hidhaa mana jalaa jira. Sagaleen hafe kaadhimamaa biroo jahaaf qoodamuu isaa koomishiniin filannoo beeksiseera. Bara 1986 irraa eegalee aangoo kan qaban Museveniin kamisa darbe sagalee isaanii erga kennanii booda yoo gowwomsaan hin jiraanne sagalee dhibbentaa 80 argachuun niin injifadha jedheen eega jechuun gaazexeessitootaaf ibsaniiru. Injifannoon kun hoogganaa finciltootaa duraanii kanaaf marsaa 7ffaa aangoo ni kenna. Maqaan seeraa Roobert Kiyagulanii kan qabu Wayiniin filannoo intarneetii cufamu jalatti geggeeffame kana irratti hanni guddaan raawwachuu dhaabbilee idil-addunyaa irraa qeeqa kaasee himachuun isaa ni yaadatama. Paartiin isaanii waltajjii tokkummaa biyyaalessaa yookaan NAP kamisa galgala kaawuntii X isaa irratti akka barreessetti waraannii fi poolisiin mana Wayinii magaalaa guddoo Kaampaalaatti marsanii hidhaa mana jalaa galchaniiru. Dubbii himaan poolisii Kiitummaa Rusokee dhaabbata oduu Rooyitersiif akka himetti Wayiniin hidhaa